Shama akkam jirtu kun tamsaasa keenya kallattii ka televiziyoonii saatalaayitii ONN'ti sagantaa keenya kana kan nu caqasaa jirtaniif nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu jenna. Oduu amma biyya keessaa arganne waliin Raajii Guddataati. Oduu nama biyya keessaa arganne akka addeessutti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessaa tokko kan ta'e Yuunivarsiitii Dabra Taabor keessatti barnoota idilee isaanii hordofaa jiran guyyaa har'aa kana nyaata summaa nyaachuudhaan namoonni 500 ol ta'an miidhaan irraan ga'ee jiraachuu isaati odeessii achi arganne kan nuuf addeessu. Barattoonni Oromoo addatti nyaanni summii kennuufiis kan danda'ame guyyaa har'aa kana barattoonni naannoo Amaaraa nyaata lagachuutiin mormii dhiyeessaa yommuu jiran barattoonni naannolee gara biraarraa dhufan immoo yeroodhaan nyaata kan nyaatan yommuu ta'u barattoonni Oromoo haala nageenyaa yuunivarsiitii sana keessaa qaamolee nageenyaa wajjin mari'annaa jechuudhaan qobaatti mariirra turre yeroo mariirra deebinu nyaata nu kenname nyaachuudhaan nyaanni kun summaa ta'uu isaatiin barattoonni 500 ol ta'an rakkoon nurraan qaqqabee jiraa jedhu barattoota kanas bilbilaan dubbisneerra duubarran isiniif dhiyeessa akkan barattoota bilbilaan dubbiserraa hubachuu danda'ametti rakkoon kun erga isaanirraa ga'eeti barattoonni baay'ee ol isaan jechuu lafaan maruu of wallaaluudhaan yommuu ciisan kalkan lafaa waan ta'eefis bakka sanatti wanti tajaajilli yaalaa kennamuu danda'u waan dandeenyeef mooraa yuunivarsiitichaa keessaa ba'uuf yommuu yaalan poolisoonni immoo ala ittiin qabatanii gara biyya keessanitti galuufidha malee kun dhugaa miti jechuudhaan yaalas argachaa hin jirruudha kan naan jedhan. Rakkoon kun egaa saba himaalee hawaasummaarras naannaa jira. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Dabra Taaboritti argaman bilbilaan haasofsiiseen jira. Isaa waliin marii gabaabaa goonettan isin dabarsaa nu caqasaa. Sagaleen kee dhaga'amaa jira amma. Yoon sagaleen kun dhaga'amate Raajii Guddataan jedhama televiziyoonii ONN irraan si bilbilaa. Ati barattuu Yuunivarsiitii Dabra Taaborii? Odeessan amma kana argadhe Yuunivarsiitii Dabra Taabor keessatti barattoonni nyaati summaa kennamee fi miidhamaa jiranii ka jedhudha. Inni kun dhugaadha? Ani nagaadha wajjin nyaanne sun biraa dhufanii. Ayyee? Ijoolleen na wajjin nyaata biraa dhufanii ani ammatti nagaa. Nama meeqatu miidhame nyaata summaa kana nyaatee wanti amma qabdu jira waan ati beektu? Waan ati beektu namoonni nyaata summaa kana nyaatanii miidhamanii haga ammaatti hagam ta'u? Ijoolleen baay'eedha kan wajjin nyaanne nama turtaanee nyaanne bakka tokkotti. Ayyee? Maaddii tokkorraa turtaanee nyaanne garuu ijoolleen lama nu biraa dhufanii ijoollee lama ta'anii immoo nagaa mufirraan moonar. Namoonni kaanis immoo nyaata nyaatanii akkasuma miidhaan irra ga'ee jiru isin warra waliin nyaattan malee barattootumti yuunivarsiitii keessanii? Eegaa hundumtu baay'ee. Nama meeqa ta'u? Hundumtu balaqqamsiisamaa jira ammallee kamirraan gallee jira baay'een balaqqamsiisaa jira. Nyaati summaa kun isiniif qofaatti barattoota Oromoof kennama immoo barattootuma yuunivarsiitichaa walii galatu nyaata faalamaa kana nyaate? Nyaata walii galatan nyaata ijoollee baay'eedha garuu kan hafee jechuudha. Ayyee? Muraasa saabichaa hafeera ijoollee baay'een immoo hojjechiisanii inni kaan mana yaalaatti fudhatanii tuqanii isaan immoo warri amantii qaamas kadhachaa jiru. Isa kaanitti immoo bishaan nannaqaa jiru.
Ammayyuu namoonni ijoolleen barattoonni kufaa jiru jechuudha. Ijoolleen tokko kufaa jiru malee. Nyaata nyaatanirraa moo bishaan dhugamurraa moo maalirraatu kan isinitti dhufe jedhameetu kan ka'aa jiru? Nyaatarraa nyaata osoo nyaataa jirru ijoollee sitti danqabu. Haa ta'u gaayyee nama biraa si bira jiru dubbisuu nan danda'a barataa yuunivarsiitii ka ta'e. Namni biraa si bira jiru kanan dubbisuu danda'u jiraa? Amma na bira jiru ijoolleen baay'een. Mee namatti nama biraattis naaf kenni nama yaada nuuf kennuu danda'u. Yaada namatti kennutti danda'utti hin kenna. Eeyyee. Raajii Guddataan jedhama televezyiinii ONN irraan bilbile barattoonni yuunivarsiitii Dabra Taaboor nyaata summaa nyaatanii miidhaan irraa geera kan jedhu kan odeessa amma arganne inni kun akkamiin raawwate dhugaadha namoonni amma kana miidhamanii quba qabdu agam ta'u. Yoo xiqqaate ijoollee naannoo 500 yoo xiqqaate 500 ol malee isaa gadi hin taane kunoo sa'aatii 12 irratti walgahii irraatii baanee isa booda deemtanii nyaata nyaachuu qabdu malee jedhanii gadi nu yaasanii. Walgahii eenyu wajjin teessani? Walgahii poolisoota wajjin amma barattoota Oromoof qobaatti kenname moo barattoonni warri kaanis kana keessa miidhamaniiru? Namni ijoolleen isaanii namni tokko namni miidhamee jiru isaan dura nyaatanii ba'anii kunoo nuuni immoo erga isaan nyaatanii ba'anii boodanii gashanii ijoolleen keenya nyaatanii deebi'anii kan isaan akka tokko ta'uu jalqaban. Amma garuu warreen immoo yaalaa kennanii isin qaqqabaniiru barattoonni miidhaman kun 500 ta'u yoo ta'e humna yaalaa ol hin taane gargaarsi isin argattan jira? Gargaarsa waan tokko argachaa hin jirru sobdanii keessaa ta'uuf jettanii to'ataa uummattoonni jedhaniitu ijoollee keenya dararaa jiru kunuus ammaallee. Isuma miidhamtanii yoo yaalaa akkasiin hin arganne isin dhorkaa jiru jechuudha. Eenyuun dhorkaa jiru sobdanii to'ataa uummattanii as keessaa galla jettaniitu malee kana hin goone jedhanii kunoo garuu tuuse ijoollee yeroo shaatan hin argu yeroo ijoolleen gaggabanii akka tokkodhaan hin argachi isaanii garuu kun tooftaadha malee qorichi hin jirachaa jiru sumayyuu. Haa ta'u baay'ee jajjabaadhaa isinitti deebinee haalachi jiru isin gaafannaa yaada gabaabaa naa kenniteef maqaa daawwattoota televezyiinii ONNtiin guddoo galatoomin siin jedha. Bettaadhaa keessanii lagumni irraa furmaata manuuf laatanitti zingini jalaan jedhinaa fi girmaan Oromoo sinaa gaafatu. Haa ta'u gaa ulfaadha ayyee waaqni Oromoo sin duukaa ta'u. Akka nama odeessa argaddeetti raajiidha televezyiinii ONN irraan si bilbila akkan odeessa amma argaddeetti barattoonni yuunivarsiitii Dabra Taaboor marii poolisii wajjin godhanii yommuu deebi'an barattoonni warri kaan nyaata nyaataniiru barattoota Oromoo qofaatu ture nyaata summaa nyaatanii barattoonni 500 ol ta'u miidhamaniiru ka jedhudha kun dhugaadha? Dhugaadha kan du'e lubbuutiin kan du'e jiru hagammaatti. Ayyee? Garuu qaamaan dadhabuu miidhamuun jira hagammaa namni ofiin barreellee jira. Akkamitti raawwate nama mamiitu miidhame mee? Kuni kan raawwate erga poolisoonni dhufanii mariin waliin taasisanii booda jiraatii irratti shiroo fi misira wal aanuu qopheessanii turan nyaata. Ayyee? Nyaata shiroo fi irratti shiroo fi misira wal aanuu qopheessaniitu. Itti fufi nan nagaa. Kan misira nyaatee sun summii qaba kan shiroon immoo summii qabu jedhan kan nullee ofii amma shiroon nyaatee bakka nagaa kooti kan misira nyaate immoo nama baay'eetu loochisee bakka akkan taanetti gaggabee haasee jira amma namni immoo kanarratti maal taatanii maalirra jirtu isa jirtu kan du'e jalleen jiru akkanumaan dararamaa jirra ammallee kan ofiin barreen jira. Yaalaan arganne jechuudha. Yaalaallee kan argateen jiru kan gaggabee asuma gaggabee jira gammaa bakka gaafa gaddaasnullee kan dadhabe yeroo baannee baasnu hin sobdu biyyoo nyaatanii akka taatan nu jedhanii ol nu deebisan nu reebanii nu qaqqatanii ol nu deebisan. Akkasiin baatanii yaalamnes jechuudha. Alarratti illee bakka yaala nu gochuu didanii hospitaalli cufaadha bakka bakkeerraa poolisiin naannoo kan jiru nu dabaddasee nu qaqqatee ol nu deebise dadhabaa kan nu qabannee ol deebine baqannee waan goonu dhabne. Walumaa galatti barattoota ammamitu waan kanaan miidhame jette? Bakka waan kun dhiibbaan kun kan irra ga'e 500 waliin ta'a bakka tilmaamaan isaanuu waan beekamu jiru adda bahee hagammaa jeeqamaa jirra. Barattoota Oromoo qofaatu nyaata summaa kana kennameef jechuudha?
barattoota Oromoo qofaatti xiyyeeffannoo Oromoo walitti qabamnee jirra kan teellaa nyaata eegamee nu saayitii tokko booda kan nuti nyaannee barattoota Oromoo irra qofa kan ga'e waan kun. Haa ta'u gaa jajjabaadhaa waaqni Oromoo sin duukaa ta'u isinitti deebineesi odeessa jiru hin gaafanna ammaaf garuu yaada gabaabaa naa kenniteef maqaa daawwattoota. Raajii Guddataan jedhama televezyiinii onneen irraan si bilbila barattoonni yuunivarsiitii Dabra Taaboor nyaata summaa nyaatanii miidhaan irra geera kan jedhu odeessa nu qabnu inni kun dhugaadhaa miidhaan qaqqabe agam. Dhugummaa isaa isla iyya irratti tuubsinii bilbilleedhaan nama mana yaadaatti baachuudhaaf jennaan poolisiin nu tume malee sila iyya irratti isinii bilbilla turre. Iyya dhageessanii noomanuu dandeessu amma immoo waan ittiin nooman ta'u qabdanu sagalee keenya qofa adaraa uummata Oromoo nu qaqqabsiisaa. Nuti sagaleen keenya Oromiyaa ta'uu malee reeffi keenya Oromiyaa ta'a jennee waan amannu hin qabnu. Amma rakkoon kun akkamiin sinirra ga'e barattoota Oromoo qofaadhaa nyaata summaa kana kan nyaate? Sinuma barattoonni maraa nyaata lagatanii nuti kalee keenya nyaata lagannee as keessaa baana jennaan barattoonni amaaraa boorra nyaata lagatanii. Kasaan barattoonni kibbarraa dhufanii ijoolleen kibbarraa dhufan immoo sa'aatii 11tti nyaatanii hanga 11 hanga 12 jechuudha. Isin maaf duuba nyaattani? Nuti immoo kophaa jirra waan ta'eef humna waraanaatu nu eegee nu nyaachisa waan ta'eedhaaf nuti dugduubarra nyaanne sababa kanaa jiru uummanni Oromoo duwwaan ijoolleen Oromoo duwwaan sababa dugduu nyaanneedhaan summii itti nu naqanii summii sanaan ijoollee 500 ol hin ta'a jennee tilmaamaan kan keenya jechuudha. Sanaa ol ta'uu danda'a amma kufee kan na biratti dhiisu ijoollee baay'ee dubbachuu hin danda'u amma kunoo muutaa jedhama jimmarraa kan dhufe kunoo. Egaa rakkoon kun sinirraan ga'eeyyummoo yaala argataan jirtanidha naan jedhaa jirta. Maaliif isin dhoowwatu yaalamu immoo? Achi pireezidaantiin yuunivarsiitichaa hospitaala taa'e ijoolleen kun sobanii biyyee dhuganiiti akka isaan hoqqisiisu ta'ee hophisaa jiru malee sobanii hin qaqqabne fakkaatu malee wanti isaan irra ga'e hin jiru jedhee ijoollee poolisii nuti gadhiise poolisiin mucaa nuti yaaluudhaaf geessinu nurkatti ta'ee mucaan qaqqabee lafa ciisa nuti lubbuu keenya innee baqanne ijoolleen kaan irra ciisanii mucaa sana biratti hafanii waan isaan ta'an amma iyyuu hin beeknu poolisiin ajjeese ta'ee yoo du'e ijoolleen poolisii naannoo amaalaatiin akka du'e qofaa nuu beekuu qabdu. Ayyeegaa yoo qaamni mootummaas birmataa hin jiraanne egaa qophii keenya kanarraa qaamonni mootummaas immoo akka isaan hubatanii rakkoo kana hiikuuf tattaafatanii ni yaalla. Garuu uummata Oromootti wanti dhaammattu yoo jiraate carraadhumaa siif kenneetan si galateeffadha yaadanaa kenniteef. Akkuma beekamu uummata Oromoo irra cunqursaan gahaa jiru saba kana duwwaarraani kan namatti beekamuu qabu. Sabni kun immoo yuunivarsiitii kana keessatti kan inni qabsaa'ee jiru. Oromoon du'aan isaa akka galuudha malee Oromoon jiraatee akka galuu miti. Sababa kanaatiif du'uu keenya namni barbaadu eessattuu akka nu toluu hin dandeenye. Sababa kanaatiif uummanni Oromoo bifa barbaachisaa ta'een qabeenya qabuun humna qabuun xiyyaaraan itoo ta'e asitti nu qaqqabee du'aa keenya jiraa keenyatti walitti qabee akka nuun galu malee anammatu nama naan galu qabaate galuun barbaadu maaliif nama du'e sana ammanni mana ga'uusaa barutti. Haa ta'u egaa ulfaadhu yaadanaa kenniteef galatoom. Egaa yaada barattoota kanarraa akka hubachuu dandeessanitti nyaanni summaa isaanii kennameen rakkoon isaan gahaa jiraachuu fi ammallee rakkoo kana immoo akka raananii yaalaa gahaas argataa akka hin jirredha kan isaan ibsanii argachuu dhabuu yaalaa qofaa miti qaamoleen nageenyaas immoo akka ba'anii yaalan barbaaddanne taasisaa jiraachuu isaati barattoonni kun komii isaan kaasanii qaamni ilaalu hundumtuu dhimmicha akka duukaa bu'ee hordofuuf dhaammanna. Gama kootiin bulchiinsa yuunivarsiitichaa argachuudhaaf bilbila yaaliin godhe naaf hin milkoofne. Gama biraatiin oduu nama arganne akka addeessuttis Oromiyaa lixaatti onaan filloo ganda hinnechee jedhamtu keessatti dargaggoo wakiilee dagaagaa jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin rasaasa 5 mataa isaarra dhahamee du'ee jira akka jedhudha kan odeessi unu arganne. Odeessa kanarratti hundaa'uudhaan jiraattota onaan filloo ganda hinnechee kan ta'an haasofsiiseen jira. Dhimma du'aatii dargaggoo kana isa qofaa miti dargaggoonni 3 hagammaatti ganda kana keessaati raayyaa ittisa biyyaan rasaasaa rukutamuu isaaniiti. Gaaffiif deebii gabaabaa jiraataan naannichaa naaf himani. Walumaa gala odeessa kanaatiif gaaffiif deebii gabaabaa jiraataa naannichee ta'e waliin goonettan isin dabarsaa nu caqasaa. Haa ta'u sagaleen koo sirriitti hin dhagahama jedhee yaada. Raajii Guddataan jedhama. Isin immoo jiraataa aanaan filloo ta'uu keessanii kan hin odeeffadhe. Ganama har'aa kana dargaggoo waakilee dagaagaa kan jedhamu aanaan filloo
ganda NH jedhamutti raayyaa ittisa biyyaatiin rasaasaan rukutamee du'eeraa akka jedhanidha. Dhimma kanarraa odeessa qabdan qabdu? Ni qabna odeessa. Maaltu raawwatame naaf ibsuu dandeessu? Guyyaa kaleessaa. Itti naaf fufaa? Guyyaa kaleessaarraa gurbaan ganama manaa ba'ee nagaamini. Inni nagaamatti fufaa? Egaa guyyaa kaleessaa gurbaan kaleessuma manaa ba'ee gara magaalaa seenee humna raayyaa ittisa biyyaatiin waamamee magaalaa keessatti rasaasaan dhaabee du'uusaa ni beekna. Maaliif rukkutani raayyaan ittisa biyyaa? Maaliif rukkutani maal godhe jedhaniitu? Gurbaa kana duraan uummatumatu nageenya biyyaa ta'e guyyoo jalqabaa akka sadarkaa qeerroo gandaatti kaa'ate. Ayyee? Egaa yeroo sana ergasii immoo taatee gara booddanaa beekumsaa ta'e kan ka'e hojii dhaabee ture. Dargaggoo Waaqileen kun kan amma lubbuun isaa darbee gaafatamaa qeerroo ta'e uummataan filatamee hojjetaa turedha naan jettu. Eeyyee. Maaltu dhalate achiin booda? Saniin booda gara fulbaanaa jalqabaa bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaatti. Hayyee? Raayyaan ittisa biyyaa ganda Seenacha jedhamtu kana keessa dhufee buufatee gurbaa dargaggoo Wakiila jedhamu kan ammoo waamanii dhugaa gaafatanii. Itti fufaa? Uummanni sana booddee ba'ee qeerroo kanaa nutu ka'atee nu hojjettu jedhee ka'ate waan ta'eedhaaf badii kan biraa waan dalagu waan hin qabneefi gannu walakkifamoo jedhee yeroo sana gara fulbaana 10 hanga 15 gidduutti bukkee dursanii uummanni haala kanaan baasee manatti galche. Dargaggoo Waaqilee Dagaagaa kun durumaanuu raayyaa ittisa biyyaan hidhamee ture jechuudha. Harka isaanitti qabamee turraan uummanni ba'ee nutu ka'atee nuti filate waan ta'eef buufa galuu manatti malee isa badii dalageen qabu jedhee galchee ture duraan. Ayyee. Saniin booda inni erga manatti galee gaafa guyyaa kaleessaatti nagaadhumaan uummata isaa gidduu sossaatuma jiru guyyaa kaleessaa haala hin beekamneen ofuma isaaniitii bilbilanii waamanii. Eenyu faadha warri waamu? Humnuma waraanaa biyyaatu karaa hin beekamneen of dhoksanii. Ayyee. Dirqisiisanii bilbilanii lafa akkasiitti kottu waraanaa abaa'utti nu geessita jedhaniini. Itti fufaa? Lafa waraanni oboo jirutti nu geessita kottu jenna gurbaan yeroo sana anoon beekuuti. Duraayin akka qeerrootti biyyaa hojjette malee amma hariiroo isaanii hin qabu jennaan amma kottu dhuftee nu geessitaa anni harka keenyatti laattannaa yaanni goomsanii waaman. Ayyee. Saniin booda gurbaan sodaatee anoon beeku jedhee haala jiru itti ibsachuudhaaf gara kaampii isaatti yommuu dhaqu dargaggoo Amadii Mahammad Tasfaa jedhamu waliin adeemanii lachuu isaanii qabanii saniin booda darganii gara kaampii isaatti gadhaqee qabanii gara magaalaatti ol deebisanii Mahammad Tasfaa jedhamu harka isaa dudduubatti cabsanii hidhuudhaan reebanii. Isa kana immoo bukkee waan dhaabbatanii rasaasaan isa bukeessa ta'uudhaan gara rasaasa shaniitti naqanii ajjeesan. Egaa rakkoon kun yeroo raawwatu uummanni argaama ture jechuudha. Uummanni yommuu itti dhaqu uummata gararraatti gajjallaatti sirraa oofaniitu akka namni tokko itti dhiyaanne gochuudhaani utuma iji uummata laalluu sana gidduutti dha'anii konotuma irratti magaalaa keessatti ta'anii ajjeesan. Egaa gochaan akkasii kun lubbuun dargaggootaa humna raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa lixaa keessatti darbaa jiru kun yeroo garaagaraattis gabaasaa turre ittuma fufaa jira. Mootummaan immoo nagaa buusaan jiraadha ka jedhaa jiru. Wanti kun wanta wal dha'u hin ta'u uummanni eenyutu uummata kana hiraarsaa jirame akka jiraataa tokkotti isin waan taajjabdanii aanaa keessan.
Nuyi akka ganda keenya akkaanaa keenya hundinuu taajjabbiin baay'ee nama kan dhibudha. Akkuma beekamu mootummaan humna hidhatee bosona jiru akka isaanii uummatarraa deebisan jedhamudha. Bifa kanaan kan isaan argaman. Isaan garuu isaan sana dhiisanii kan sana wajjin walitti hin bu'anii kan isaan dararan dargaggoo biyya keessaa, jaarsolii biyya keessaa, abbootii biyya keessaa deemanidha. Haala kanaan ajjeesaa deemuudha. Qabatamaatti kunoo ganda keenya keessatti yoo xiqqaate bifa kanaan dargaggoon kan qeerroon sadii lubbuu isaanii darbeera jechuudha. Kanaafuu raayyaan ittisa biyyaa sakatteensa waraana bilisummaa Oromoo jedhee waraana bilisummaa Oromoo wajjin waliin loluu uummata nagaadha kan inni raarsaa jiru hannaan jedhaa jirtan. Akkana kunoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin guyyaa tokkoof illee walitti ba'anii kan walitti hin buune asuma deebi'uudhaan qeerroodhumaa abbootii qabanii ajjeesuu qofa irratti inni bobba'ee jiru malee humni hidhatee jiru wajjin guyyaa tokko illee walitti ba'anii hin beekan. Egaa amma rakkoo dargaggoonni lubbuu isaanii dhabaa jiran kana qaama mootummaatti uummanni himatee deebii argate qaba. Qaamni mootummaa akka iddoo keenyaatti hin jiru. Namni caasaan gandaas hin jiru. Akka aanaattis akka gandaatti hin jiru. Raayyaan biyya amma kaambii ganda kana keessa kaa'atee yeroo lama wal ga'ee uummata baasee jennaan uummanni rakkoo kana ittifatee ture. Hayyee maal isinii deebisani? Nuti kan barbaannu nagaa barbaanna waan ta'eedhaaf raayyaan biyya ammoo mandira keessanii biyya keessanii minoo ajjeesuu kan nurraa dhaabuu qabaa. Humni hidhatee jiru hojii yoo barbaade immoo karaa barbaade nagaa qusuu qabaarraa kanas nu biratti galaa jirra himannaan isa kana waa'ee isa hunda hidhatee bosona jiru nutti himinaati. Nuti immoo warra nagaa bal'eessan mi'a malee isa warra nagaa fidan hin miidhu hinnan uummanni immoo nuu qonnaan bulaadha. Dargaggoon keenya hojii dhaboo ijooraa jiru maaliif nurraa fixuu jennaan deebiin isaanii kumaandii poostii waan ta'eef ayyeeffama kumaandii poostii keessaa haafaan akkasii qabuun irra hin jiraatu jechuun uummata afaan qabachiisa yeroo sana. Egaa rakkoon kun akkasitti kan itti fufu yoo ta'e haalli nagaa waaraa argachuu aanaa keessanis rakkoo ta'a. Oromiyaa lixaatti rakkoo wal fakkaataatu dhalataa jira. Kanaafuu furmaanni maal ta'uu qaba jettanii yaada dhumaa dhaammattu? Nuyi furmaanni midhaammannu akka uummata Oromoo maraattis taanaa yeroo sanas jalatti kan inni turre haala amma jiru kanaan wanti kun itti fufataanaan biyyi keenyas gara badiitti adeemti. Dargaggoon biyya keenyaas jiraataan ganda kana keessa jirus gara magaalaatti yaa'uudhaan hattuuf lebbee ta'urraa kanas waan inni ta'u hin jiru jennee iyyannee turre ammas immoo gara fuulduraatti wanti furmaata jennu mootummaan amma yoo dhuguma nagaa fiduudhaaf uummata Oromoof kan yaadu ta'ee qaama hidhatee bosona jiru waliin qaama sadaffaa inni gaafate fiduudhaan fi nagaan akka bu'u uummata kanaaf godhirraa kan haala kana itti fufataanaan biyyi keenya hiyyummaa guddaadhaaf sararama guddaa keessa buutee qonnaan bulaan qonnaarraa ka'ee daldalaan daldala dhiisee barataan barumsa dhiisee magaalaatti galee hattuu ta'uudhaaf adeemuuf madda kanarra waan jiruufi yoo dhuguma uummata Oromoof kan dhaabbatu ta'e dhimma kanatti yaadee nagaa fawwaarri akka dhufu gochuudhaaf irratti hojjechuu qabaa. Akka amma yaadnutti mootummaan Oromiyaa yookaan ganduma aanaa yookaan gandeenya jedhamtu kanayyuu waan uummanni keessa jiru waan itti fakkaatu akka qooyeetti kan ilaalamaa jirru waan ta'eef gara fuulduraatti yoo dhuguma mootummaa Oromiyaa nagaa argatu biyyi keenya guddatti jedhee yaada kana ciminaan hojjetee qaama bosona jiru wajjin karaa nagaa akka isaan jedhan jaarsummaan qaamni sadaffaa dhufee nagaan biyyaaf bu'ee waliigala yoo biyyi guddatarraa kana bifa kanaa itti deemanaa yaaddoo guddaa qabna akka baranaatti yaaddoo guddaa keessa irraa beelaa saaxilamaa yaadni keenya qarshiin qaba hundumaatiin darara guddaa keessa irra jennee dhaamsa keenya barsan. Ayyeegaa dhaamsa keessan nunis uummata Oromootiin isiniif geenya yaada gabaabaa naa kennitaniif jiraata anaan filloo ganda innechee maqaa daawwattoota televezyiinii ONNtiin guddoo galatoomin siin jedha. Isinis galatoomaa eebbifamaa haaluma kanaan nu birmachuutti nu buufaatinis. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduu ammee biyyarraa arganne waliin kan ture Raajii Guddataatti haga qophii biraan walitti deebinutti qophiilee ONN afur waliin turtii gaarii isiniif hawwina.